Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hamma sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attamooltan. Kibxata ebla 14 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Manni murtii federaalaa dhaddachi oliyyannaa dhaggeeffatu obbo Jawaar Mohaammed fa'aa mana hidhaarraa pilaazmaadhaan akka oliyyannaaf falmatan beellamni qabamee tureyyuu ajajni mana murtii hidhamtoota sana waan hin ga'iin hafeef beellamni kabiraan kennamee jedhu abukaatoon isaanii. Naannolee Beenishaangul Gumuziif Gambeellaatti weerara COVID-19 ittisuuf hojii hubannoo uumuuf to'annoo hojjetaa jirraa jedhu biirooleen fayyaa naannolee lamaanii. Itoophiyaa kibba lixaatti kanneen argaman godinaalee 4f aanaa addaa tokko akka naannootti ijaaramuuf filannoon hiree murteeffannaa geggeessan filannoo biyyoolessaa wajjin guyyaa tokkoof sa'aatii tokkotti akka raawwatamu murtaa'umsaa filattoota irratti burjaajii uumuu akka hin qabne boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Martinuu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Piroodyusariin Tamsaasaa Har'aab Biraan Haayiluu miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tiksiti Gammee oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo wirtulee filannoo 4,000 kan guutummaa Itoophiyaa keessatti namoota sagalee kennan hojiin galmeessuu kan hin jalqabamne ta'uu boordiin filannoo biyyoolessaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dura teessuun boordii kanaa adde Burtukaan Miidhagsaa hoogganoota paartilee siyaasaaf akka ibsanitti Wallaggaa Dhiyaa, Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Matakkaliif Kamisee keessatti yaaddoo nageenyaaf jecha namoota sagalee kennan hojiin galmeessuu gaggeeffamaa hin jiru jedhaniiru. Kana malees filannoo guutuu biyyaa waxabajjii 5 gaggeeffamuu fi karoorfameef qophii jiru kan ilaaleen hoogganoota paartilee siyaasaaf ibsanii jiran. Itoophiyaa kibba dhiyaa keessatti kan argaman godinaalee 5 fi aanaan addaa tokko bulchiisa naannoo of danda'e ta'uudhaaf guyyaa filannoon gaggeeffamu sanatti uummanni sagalee murteeffannoo akka kennu ta'uun kan danquun qabu jechuudhaan boordiin filannoo guutuu biyyaa beeksisee jira. Gorsituun dhimmoota koominikeeshinii boordii filannoo adda Sooliyaanaa Shimallis akka jedhanitti uummanni bulchiisa naannoo ta'uuf sagalee kennuu fi filannoo guutuu biyyaaf sagalee kennuun waan wal danqu hin qabu jedhaniiru. Kana jechuunis filannoo lamaaf sagalee kennuu jedhan. Kunis Kafaa, Shakkaa, Daawuroo, Beenchi Sheekoo, Oomoo Dhiyaa fi aanaa addaa Koontaatu bulchiisa tokko ta'uuf deemaa jechuudhaan Yuunaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Godina Wallaggaa Dhiyaarraa haleellaa eenyummaa irratti hundaa'uun gaggeeffameen dhiyeessanii kanneen ba'an guyyaatti namoota 200 caalaa akka simataa jiru sagantaa waltaasisaa wabii nyaataa fi ittisa balaa Koomishinar Zalaalem Lijaalem beeksanii jiran. Yeroo ammaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti baqattoota 500,000 ta'antu jira ka jedhan obbo Zalaalem mootummaan ji'aan nyaata kuntaala 300,000 fi 50,000 dhiyeessaa akka jiru dubbataniiru. Kunis humna mootummaan ol waan ta'eef jecha namoota dhuunfaa fi dhaabbatootiin kan mootummaan ta'in gargaarsaa akka hiixataniif koomishinarichi gaafatanii jiru. Mootummaan federaalaas qaamota eenyummaa irratti hirkachuun haleellaa raawwatan irratti tarkaanfii akka fudhatuu fi kanneen jireenya ofiirraa buqqa'an kana gara qe'ee isaaniitti akka deebisaniif haala akka mijeessuufis gaafachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ebila 28 koongiressaaf haasawaa jalqabaa dhageessisuuf jiru. Guyyaan haasawaatti dhageessisuuf jiran kun pireezidaan Baayiden erga kakatanii waajjira qabatanii guyyaa 100ffaa ta'uusaati. Kunis pireezidaantonni aangoo ega qabatanii booda nuusa waggaa 4tti qoodaman keessaa isa jalqabaatti bulchiisi isaanii maal akka hojjetee fi itti milkaa'eetu ilaalama. Haasawaa pireezidaanti Baayiden kunis
mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti kan ta'uuf jiru yoo ta'u, afyaa'iin mana maree kata'an Naansi Peloosi Baayiden argamanii haasawaa akka godhan kibxata kaleessaa xalayaa affeerraa erganiif. Xalayichis yeroo seena qabeessa kanatti rakkoo fi carraa jiru irratti kottuu muuxannoo kennuu qoodii ka jedhu ture. Ibsi White House irraa ba'e akka jedhutti Pireezidaant Baayiden affeerraa kana simatanii jiru. Weerara vaayirasii koronaa jiruuf jecha walga'iin kun attamitti akka gaggeeffamu garuu hin ibsamin jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waraana isaanii Afgaanistaan keessaa hanga fulbaana 11tti guutummaatti baasuuf akka jiran roobii har'aa dubbachuuf jiru. Fulbaanni 11 fuullee keenyaa waggaa 20ffaa shororkeessonni haleelantu yaadatama. Aangawaa gameessi bulchiinsa amma jiru akka jedhanitti Baayiden haasawaa har'a dhageessisuuf jiran dura gara fuula duraatti bu'aa Ameerikaa eegsisuuf karaan jiru tokkittiin duula waraanaa Afgaanistaan keessatti waggootii 20 lakkoofsise xumuruu akka ta'e Baayiden muratanii jiru. Kanaaf jecha sodaa addunyaarra jiru isa waggaa 20 duraa otoo hin taane isa har'aa agarsiisuu qabnaa jedhu Baayiden. Ministeerri Dantaalaa kan Yuunaayitid Isteets Anthony Blinken dhimma kanarratti mari'achuuf jecha Biraasils keessatti argamu. Yuunaayitid Isteets kutaa Minnesotaa keessatti lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa qabuu fi dargaggoo umrii 20 Daawuntee Raayit seera tiraafikii kan ilaaleen poolisiin konkolaataa isaa wajjin eegasa dhaabsisee booda waan ajjeeseef jecha halkan sadaffaa fi hiriirtonni poolisoonni walitti bu'uun itti fufee jira. Aangawoonni magaalaa Minneapolis hiriirtota daandii irraa deebisuuf jecha galgala sa'a 4 irraa qabee sochii kan ugguran ta'us dhibba hedduun isaanii waajjira poolisii isa handaara magaalaa jiru Brooklyn Center jedhamutti walitti qabamuudhaan ajjeechaa raawwatameef murtii haqaa gaafataa jiran. Poolisiin akkasaan adda faca'an ega gaafatee booda dura dhaabbannaa mudateen hiriirtonni waan adda addaa poolisiitti darbachuu ega jalqabanii booda poolisiin immoo waan biifamuun gargaaramanii addaan facaasuuf yaalan. Hiriirri mormii kun dilbata darbe poolisiin Kim Potter jedhamtu Raayitiin ega ajjeefte booda jalqabame. Iraan albuudaa yuuraaniyeemii hojii gabbisuu keessatti qulqullummaa isaa hanga 100 keessaa harka 60 guddisuuf murteessuun ishee haleellaa warshaa nukuleeraa Natanz jedhamu irratti dhaqqabeef deebii ta'uu pireezidaantiin biyyattii Hasan Rohaanii har'a ibsanii jiru. Walga'ii kaabinee irratti haasawaa ka dhageessan Rohaaniin meeshaalee warshaa keessaa kanneen akka barbadaa'an ta'an haala caalaatti jabaa ta'een bakka buufamuu jedhan. Iraan duraan albuudaa yuuraaniyeemii harka 20 qofa gabbisaa turte amma garuu dabalataan ka gabbistu ta'uu beeksifte. Akka waliigalteen nukuleera Iraan kan biyyoota addunyaa irratti humna jabaa qaban 6 gidduutti tolfame akka jedhutti Iraan hanga harka 3.67 qofa akka gabbistuuf kunis meeshaa nukuleeraa hojjetti sodaa jedhurraa kan daangeffame ture. Iraan garuu sagantaa nukuleeraa qabdu tajaajila uummataa kan akka humna elektiriikaaf dawaalee qofaaf kan itti gargaaramtu ta'uu ibsaa turte. Humnootiin neetoo kanneen Afgaanistaan keessaa biyyatti deebisuuf yeroon amma jechuun ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets Anthony Blinken har'a dubbatanii jiru. Biraasels keessatti barreessaa dureen neetoo Jens Stoltenberg waliin kan wal argan Blinken kaayyoon fiixaan baasuuf karoorfanne fiixaan baafnee jirra jedhan. Waraana keenya nagaan bifa qindaa'een Afgaanistaan keessaa baasuuf torbanneenii fi baatilee fuullee keenya jiran keessa walitti dhiyeenyaan hojjannaa ka jedhan Blinken kana goonus cichi nuti egeree Afgaanistaaniif qabnu akkuma jirutti itti fufaa jedhaniiru. Neetoon gara fuula duraatti qooda Afgaanistaan keessaa qabaatu kan ilaaleen walitti dhiyeenyaan hojjetanii qindeessuuf carraa jiraachuusaaf Stoltenberg galateeffatanii jiru. Kana malees Blinken ministirii ittisaa kan Yuunaayitid Isteets ministeerota dantaalaa biyya Jarmanii, Xaaliyaanii, Tarkii fi Biriteen waliin wal arganiiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Har'a manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi oliyyannoo obbo Jawaar Mohammadiif namoonni galmee isaanii irratti waamaman mana hidhaa taa'anii pilaazmaadhaan akka falmii geggeessan ajajee ture. Ta'us garuu
Ajajni mana murtii himatamtoota sana waan hin dhaqqabiniif yeroo biraatti beellamamee jedhan abukaatoo hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo Tsahaay Daamxootu gabaase. Manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha farra shororkeessaa fi dhimmoota heera mootummaa ragaa abbaan alangaa golga duubatti akka dhaggeeffatamuuf gaafate golgaa duubaan hin dhaggeeffatamuun murteesse hordofuudhaan abbaan alangaa waliigalaa federaalaa oliyyannoo fudhateen manni murtii waliigala federaalaa komii oliyyannoo abbaan alangaa fudhateen ragaan bu'uura murtii duraa fi beellama kanaan dura qabameetiin akka hin dhaga'amneef dhorka gara mana murtii ragaa dhagahuutti waan ergeef beellamni guyyaa biraatti darbeeraa jedhan abukaatoo hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo. Dhaddacha har'aa irrattis ajajni manni murtii waliigala federaalaa komii oliyyannoo kenne himatamtoota waan hin qaqqabneef hin dhiyaanne jechuun ibsaniiru obbo Kadir. Kallee dhaddacha Dileetti ture manni murtii ragaan qara ragaa bulee ture ragaan kun akka hin dhagaamne manni murtii dhorkaa kenneera manni murtii waliigala federaalaa hin jedhu ture. Innis maali armaan dura ragaa dhiyaatu irratti falmitu godhamaa ture. Abbaan alangaa kan jedhu ragaa dhokatee namatti akka rageessan godhuuf ture. Haa ta'u malee ammoo kana bu'uuruma seeraa qabachuudhaan falmaa turre. Dhumarratti manni murtii ajaja kenneen yookaan jiru murtii kenneen ragaan fofomatti taa'ee akka ragaa bahu kan jedhu kenne kan biraa gaafiin ture ragaan tarreen namaa nu gahuu qabaa kan jedhu ture. Haa ta'u malee manni murtii kan jedhe sababa adda addaatiif maqaan ragootaa akka hin kennamneef haa ta'u malee gaafa dhaddachaa irratti akka beekamu kan jedhu ture. Ragaa kanarratti oliyyata dhiyeessaniitti biroon abbaa alangaa mana murtii waliigala federaalaatti akka dhiyaannu ajajamee ture. Haa ta'u malee ajajni kun maamiltoota keenya hin geenye maaliif kalee akka sa'aatii 5:00 waliin turre kanaafuu ajajni hin geenye garuu nu dhaddachi sa'a kanatti isaan beellamuu quba hin qabnuuf dhaddacha irratti argamnee turre achi kan oolmatti kenna ture. Ragaan abbaan alangaa golgaa duubaan haadha gahamuu kan jedhee manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa dhaddacha farra shororkeessaaf dhimmoota heera mootummaa kufaa taasise abbaan alangaa waliigala federaalaa immoo oliyyannoo fudhateen kan beellamni ragaa dhaggeeffachuu harkifatee jiran obbo Kadir. Oliyyannoon abbaan alangaa mana murtii waliigala dhaddacha komii oliyyannootti obbo Jawaar Mohammadii fi namoonni galmee isaanii jalatti waamaman karaa pilaazmaatiin mana hidhaa taa'anii falmii akka gaggeessan ajajee ture manni murtii kan jedhan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo garuu ajajni kun maamiltoota isaanii akka hin qaqqabne ibsuudhaan oolmaa dhaddachaarraas ibsaniiru. Ajajni kenname pilaazmaadhaan kan jedhutu jira. Pilaazmaa aktuaalii nu gaafiin dhiyeessine lakkinu pilaazmaa jarri qaamaan dhiyaatanii falmuu barbaadanii manni murtii kun mirga isaaniiti. Kaayyoon pilaazmaallee kan ture pilaazmaan durbaanuu kan hojiirra oolee fi warra fagoo jiraatan sababa fageenya irraa kan ka'e mirgi seeraa isaanii akka hin tuqamne. Kana ilaalchisee kan jiran magaalaa kana. Kanaafuu dhaddacha irratti dhiyaatanii wal falmuun barbaachisaadha. Kunillee waa hedduu qaba. Maaliif fakkeenyaaf yoo falmii ka'u irratti yoo maamiltoonni keenya bira hin jiraanne taate falmii kanaaf deebii gahaa kennuu dhabuun danda'ama. Kun immoo mirga isaanii akka tuqu waan ta'eef kana kan akka nu fayyamu kan jedhu gaafii dhiyeessine haa ta'u malee manni murtii dhumarratti akka haala amma akkaatam kun armaan dura itti fufee jira. Kanaafuu falmii isaanii akka manuma dabaa ta'anii akka dhaga'anii pilaazmaadhaan falmiin akka itti fufu kan jedhu ajajeetti adda kan biraa baane. Beellama darbeen abbaan alangaa waliigala federaalaa eebila 5/2013 irraa eegalee guyyoota 15 walitti taananiif ragaa namoota 146 dhageessachuudhaaf kan ture yoo ta'u sababa manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha farra shororkeessaa fi heera mootummaa ragaan golga duubaan hin dhaggeeffatamu jedheen oliyyannoo fudhateeraa jedhan abukaatoon namoota kanneenii obbo Jawaarii fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman eebila 15/2013tti mana hidhaa taa'anii karaa pilaazmaan falmii oliyyannoo fudhatame irratti abbaa alangaa waliigala federaalaa waliin akka taasisaniif beellamameera. Oolmaa dhaddachaarraa ilaalchisuudhaan itti aanaan itti gaafatamaa waajjira abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa Iskindar Firee waliin gaaffiif deebii taasisaniin akkas jedhaniiru. Beellamni oliyyannoo har'a ture. Garuu akka dhiyaannuuf ajajni mana murtii nuun qaqqabne jechuun kan dhiyaanne. Nuti garuu mana amala sirreessaa mallatteessisneeti kan ajaja kana kennine. Garuu himatamtootni hin dhiyaanne odeeffannoo jedhudha kan nu qaqqabe.
obbo Jawaar Mohammadii fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuun hokoraa fi jeequmsa naannoo Oromiyaa keessatti mudate keessaa harka qabuun shakkamanii erga hidhamanii ji'a 9 ta'ee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Murtiin hiree murteeffannaa naannoo ta'uu kan godinaalee 5 kibba gama lixaa Itoophiyaatti argaman 5f kan aanaa addaa tokko filannoo biyyoolessaa 6ffaa waliin guyyaa tokko akka ta'u murteessuunsaa uummata sagalee kennuuf burjaajiin uumu jechuudhaan boordiin filannoo beeksisee jira. Hojii hiree murteeffannaa uummataa kanas raawwachiisuuf qarshiin miliyoonni 7 ol qophaa'uun beekameeraa jedha gabaasi Yoonaattaan Zabdiyoos hawaasaarraa erge. Gorsituun dhimmootii koominikeeshinii boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis hireen murteeffannaa naannoo kibba gama lixaa Itoophiyaaf filannoon biyyoolessaa wal faana geggeeffamuun uummata gidduutti burjaajiin uumuu jedhan. አመራጮች ኖርማሊ አሁንም ቢሆን የክልል ምክር ቤትና uummata sagalee kennu ammayyuu taanaan Finfinneef Dirree Dhawaarraa kan hafe akka karoora keenyaatti mana maree bakka bu'ootaa uummataaf mana maree naannoo filannoo 2 geggeessu. Kanaaf gaaffii tokkoyyuu hin qabu. Filannoo mana maree bakka bu'ootaaf mana maree naannoo geggeessuu irratti waraqaa sagalee itti kennan itti dabalaa tokko kennuudha. Waraqaa sagalee kennan sanarratti uummati sagalee kennu mallattoo isaanii kaa'u. Filannoo isaanii idilee kabiroollee ni geggeessu. Kanaaf waraqaa filannoo tokko dabalamuu isaa malee dhimma walxaxaan kabiroon hin jiru jedhan. Uummati naannoo Kontaa Daawuroo akka jedhanitti hanga ammaatti fudhataa kan turre kaardii filannoo tokko qofa ka jedhuuf aadde Sooliyaanaan innaa deebisan. ልክ ነው በአንድ ካርድ ሁለቱን ምርጫ የክልል ምክር ቤትና የተወካዮች ምክር ቤት እንደሚካሄደው ማለት ነው። Sirriidha. Kaardiidhuma tokko irratti filannoo mana maree bakka bu'ootaaf kan naannoo filatu. Namni sagalee kennu tokko kaardii fudhatee innaa ol seenu galmeerra jiraachuu isaatu mirkanaa sana booda waraqaa sagalee ittiin kennu fudhata. Naannolee Itoophiyaa akka biroof ka kennamu waraqaa filannoo 2 tokko mana maree bakka bu'ootaaf tokko immoo kan mana maree naannooti. Filannoon hiree murteeffannaa bakka geggeeffamutti immoo waraqaa dabalataa tokko fudhata. Mararratti mallattoo kaa'ee ba'a. Homaa waan wal xaxaa ta'e hin qabu. Filannoo kana dura geggeessame irraallee adda miti jedhan. Filannoo sana guyyaa tokko irra geggeessuun baasii jiru waan gad xiqqeessuuf adeemsa sagalee hiree murteeffannaaf maallaqi barbaachisu miliyoona 7 qofaa ta'uun ibsameera. Filannoon hiree murteeffannaa Sidaamaa dhiyeenya geggeeffamellee qarshii miliyoona 7 ol fixe. የአስፈጻሚዎች ስልጠና ያው በጣም Leenjiin raawwachiistota filannoo kan hiree murteeffannaaf kan itti dabalaa yoo ta'e malee inni hafe martinuu filannoo biyyoolessaa keessatti kan hammatameef bobbaafamuun raawwachiistota filannoos sanuma keessatti hammatama. Kaffaltiin isaaniis sanuma keessa jira. Kanaaf kan nu barbaachisu waraqaa filannootti dabalaa saanduqa sagaleetti kennaniif baasii hagas guddaa miti. Kaan waliin innaa ilaalamu bajeti isaa hedduu xiqqoodha jedhan. Hojiiwwan boordiin filannoo hojjetaa jirullee aadde Sooliyaanaan dubbataniiru. የህዝብ ውሳኔውን የሚያደራጁ ከነዚህ Filannoo hiree murteeffannaa akka qindeessan godinaalee fi aanaalee addaarraa kan walitti dhufan waajjirri hundeeffama hiree murteeffannaa jira. Isa waliin walitti dhiyeenyaan waliin hojjenna. Waajjira piroojeektii kanaa waliin ta'uudhaan bajata qindeessinee jirra. Mana maree bakka bu'oota uummataaf gaaffii bajataa dhiyeessineerra. Nutis karaa keenyaan gama qindeessa hojii keenyaa jalatti waajjira piroojeektii kan hiree murteeffannaa hundeessineerra. Inni egaa bajatas ta'e meeshaalee barbaachisaa akka biroo qopheessuuf hiree murteeffannaaf kan barbaachisu hojiitti dabalaa hojjetaa jedhan. Innaa filannoo hiree murteeffannaa Sidaamaa muuxannoo argatan caamsaa 28 bara 2013 filannoo geggeessamuuf akka fakkeenya gaariitti gargaaramnaa jedhan. Itoophiyaa kibba lixaatti naannoo tokko hundeessuuf filannoon hiree murteeffannaa bakka itti geggeeffamu Kafaa, Shakkaa, Daawuroo, Beenchi Shakkoo, Oomoo lixaaf aanaalee addaa Kontaati. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophii itti aanutti ce'uu keenya dura beeksisa qabna. Qophii labataa. Qophiin labataa sagantaa haaraa torbanitti gaaf tokko raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee isinii dhiyaatu. Qophiin kun dhimmoota dargaggootaa warra fuullee akkasumas qondaala fi raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannolee Beenishaangul Gumuziif Gambeelaatti
weerara COVID-19 ittisuuf hojii hubannoo uumuuf to'annoo hojjetaa jirra jechuudhaan beeksisan biirooleen fayyaa naannolee kunneenii. COVID-19 qabamanii amma garuu fayyuu isaanii jiraataan magaalaa Asoosaa dubbatan tokko namootaan beeku sababaa COVID-19 du'aan of biraa dhabeera erga jedhanii booda hawaasni haguuggii afaanii funyaanii godhachuun COVID-19 babal'achaa jirurraa of eeggachuu qaba jechuun ergaa dabarsan. Naakoor Malkaatu gabaase. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti jiraataa akka ta'an kan dubbatan obbo Buzaayyoo Biraanuu sababaa torban tokkoof haguuggii afaanii funyaanii yookaan maaskiin godhatiin turaniif COVID-19 qabamuu isaanii himanii jiru. Ofii gara malee dhibamanii turuu fi namoota beekan akka of biraa du'aan dhaban illee himan. COVID-19 qabameen ture. COVID kanaan qabamee yeroo jiru Asoosaa hospitaalaatti riifareedhanii deemu. Addis Ababaa hospitaala Pheexroosii galeen ture. Pheexroosiitti gara ji'a lamaa fi wayii akkas wal'aansa godhachaa tureetanii fayyeetan deebi'ee dhufe ji'a lamaaf wayii booda hiriyaan koos kan na wajjin ture taasisa of biraa dhabeera achitti of biraa dhabeera. Kana hunda argee kan amma deebi'ee dhufeetan Asoosaa nagaadhaan jiraachaa jira. Ani jalqaba baay'een of eeggateen jiraatan ture. Maaskii malee saanitaayizarii malee sochii iyyuu hin beekanu. Dhumarratti naannoo torban tokko hin guutu. Torban tokko yeroo hin guunnee fi maaskii ofirraa baasee maaskii malee takka deemuu hin jalqabe. Gidduutti sanatti na qabateenaan. Maaskii malee sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa tokkoo fi baasnee yeroo sanatti nu qabachuu hin danda'a. Maaskii malee deemne. Yeroo baay'ee amma namootni wanti isaan jedhan jiru. Kuni siyaasadha, hojii poolitikaadha. Kuni jiru dhukkuba seexanaadha. Wanta akkasii wanta adda addaa ofii isaaniidhaan uumanii kan haasa'an jiru. Dhukkuba nuun agarreerra kana caalaa wanti dhufu hin jiru. Weeraree naa bu'ameera. Jiraataan magaalaa Asoosaa inni biraa Naasir Xahaa weerara vaayirasii kooroonaa gadi xiqqeessanii ilaaluutu jira jedha. Sochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citu kanaaf waan gumaachee qaballee jechuun itti dabaluun ibsee jira. Namoonni baay'een dhukkuba kanaan qabamanii rakkatanii agarra. Dhukkubni kun dhukkuba hamaadha. Dhukkuba yeroo gabaabaatti lubbuu namaa ajjeesuu danda'u iddoo ta'ee fi akka haala naannoo keessa jirutti immoo baay'ee gubaadha jedhamee yaadama. Yeroo baay'ee dhukkubni kun kana keessatti illee bal'ata. Haala jedhuun namoonni yaadanii badaa dhukkuba kanatti hin kennan. Magaalli Asoosaa sochii daldala garaagaraa keessatti mul'ata. Namoonni kallattii hundarraa jedhanii bakka itti wal arganii bakka itti waan garaagaraa walirraa bitanii iddoo ta'ee fi waan baay'ee ilaaluu ni dandeessa. Namoonni fageenya isaanii hin eeggatanii, qulqullina harka isaanii hin eeggatanii, namoonni walitti yaa'anii bakka garaagaraatti wayita ta'an agarta. Kun immoo dhukkubicha daran hammeessuu danda'a. Haala amma jiru kanaan isa jedhudha. Guyyaa guyyaan namoonni lubbuun isaanii ni darba. Kana namni iyyuu waan tokkotti ilaalaa jiru. Tamsa'ina COVID-19 ittisuuf waan godhamuu qaba jedhanillee jiraattotni magaalaa Asoosaa kunneen ibsanii jiru. Hundinuu maaskii gargaaramuu fi saanitaayizarii gargaaramuu irra jira jiraachuuf. Kanaachi maatii isaafis wanta gaarii miti kun. Karaa adda biraadhaan immoo barsiisa guddaa barbaachisa kun. Maaskii malee hin gashu. Tajaajila hin kennu jechuudha isaan irra jira. Tajaajila nama mana kootti maaskii nama sarbiisee maxxanseera. Abbaan barbaade haa dhufu maaskiin qabu taanaan kaffaltiin naa kaffalus na taa'afu hojiin hojjechuuf na taa'afu narraa adi'u. Hin gashu nama tokko jiru. Hundinuutu akkas godheetiin hundinuu maaskii isaa qabatee gargaaramaa deema. Amma danda'ametti namoonni wal keessa deemu iddoo ta'ee fi tokkoon namaa of eeggannoo yoo godhe malee hambisaa haala cimaa ta'uu danda'a. Yeroo ammaa kanatti nama qooteen kan yaadu. Biiroo Fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti Daayirektareetii Kominikeeshinii obbo Waacoo Waaqbulchoo sosochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citee turuu isaa hin haalle hojii kana itti fufuu fi waa weerara COVID-19 ittisuuf hojjetaa jirra jedhan addeessanii jiru. በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ነበሩና እነዚህ ከመዘናጋቱ ጋር ተያይዞ በመሀል ላይ ተቋርጦ የነበረ የበጎ ፈቃደኞች ወጣቶች አገልግሎትን እንደገና ለማስጀመር naannoo Beenishaangul Gumuzitti dargaggootni tola ooltummaan hojjetaa turan jiru. Tajaajilli kun addaan citee waan tureef dargaggoota tola ooltummaan tajaajilan irra deebiin jalqabsiisuuf hojjetaa jirra. Dhaabbilee amantaa wajjin ta'uun barattoota manneen barnootaa irraa bobba'aniin hubannoo kennuuf caasaawwan dargaggootaa hunda gara naannootti waamuun haala yeroo COVID-19 fi akkaataa ittiin ittisuun danda'amu irratti dargaggoota tola ooltummaan hojjetan wajjin akkamiin hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti hojjetaa jirra. Raadiyoo hawaasaa fi kanneen raadiyoo hin qabneef ammoo bakkuma namootni walitti heddummatanii jiranitti duula hubannoo uumuu taasisaa jirra. Naannoon Beenishaangul biyya ollaa Sudaan faana waan ol daangessuuf namoota daangaa ce'anii gara kanatti dhufan adda baasuu fi buufata yeroo sharqollee keessatti akka turanii fi erga bu'aan qorannoo isaanii beekame gara hawaasa baqattootaa akka seenan gochuu irrattis akkasuma hojjetaa jirra. Hojii of eeggannoo akka biyyaatti jiruunis akkasuma hojjetaa jirra jedhan.
Haaluma wal fakkaatuun hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Ruut Gaatwiich COVID-19 dursanii ittisuuf waan hojjetaa jirra jedhan irratti yeroo bilbilaan deebii kennan akkas jedhan. Gaambeellaa muqatamaa agar ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ኮቪድ አይመጣም የሚል የተሳሳተ አመለካከት ነበር. Gaambeellaan naannoo ho'ee olaanaa jiru yommuu ta'u, kanaan wal qabatee odeeffannoo dogoggoraa COVID-19 hin dhufu nuun qabatullee jedhu turee jira. Yeroo ammaa garuu ilaalchi dogoggoraa sun hafeera. Namootni 20 ol waan du'aniif akka COVID-19 jiru hubatamuu danda'eera. Nuti illee qajeelfamoota qaama oliirraa nuuf ergaman hojiirra oolchuuf tattaafataa jirra. Hojii hubannoo uumuullee hojjetaa jirra. Garuu hojiirra oolmaa irratti rakkootu jira. Dhorkaawwan jechuunis maaskii godhachuu fi fageenya eeggachuu wal qabatee akkasuma hanqinootni mul'atu. Kana qaama nageenyaa wajjin ta'uun namoota dhorkaawwan kana hin kabajne irratti tarkaanfii seeraa fudhachuuf hojjetaa jirra. Buufata baqattootaa keessatti illee namoota jiran ilaalchisee akkuma jiraattootaa kanneen biroo COVID-19 ilaalchisee akka hubannoo qabaatan hojjetaa jirra jedhan. Hooggantootni kunneen tamsa'ina COVID-19 naannolee lamaan keessa jiru irratti waan jedhan kunoo. Qorannoo saamudaa 21,000 ol taasifameen namootni 1,100 caalan COVID-19 qabamuu isaanii agarsiisa. Namootni 21 ammoo lubbuu isaanii dhabanii jiru. Namootni 600 caalan fayyanii jiru. Namootni muraasni ammoo yeroo ammaa kana giddu galeessa yaalii keessatti yaalamaa jiru. Qorannoo saamudaa 38,405 geggeeffameen namootni 3,210 COVID-19 qabamanii jiru. Namootni 2,887 ammoo fayyanii jiru. Kan yeroo ammaa fayyaa jiran hanga ragaa guyyaa irraatti jechuudha 278 ta'u. Isaan keessaa namootni 6 kutaa yaaliin ulfaataa itti adeemsifamu keessa jiru. Namootni hanga ammaatti lubbuu isaanii dhaban ammoo namoota 21 jedhan. Ibsa guyyuu COVID-19 ilaaleen Ministeerri Fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa waliin baasaniin kaleessa qofaa qorannaa saamudaa 7,601 taasifameen namootni 1,568 dhibee kanaan qabamuu mirkanaa'eeraa jedha. Akka waliigalaatti namootni dhibee kanaan qabaman 232,512 ta'anii jiru. Namootni 1,838 dhibee kanarraa kan fayyan yoo ta'u, akka waliigalaatti namootni 1,173,818 COVID-19 irraa fayyaniiru jedha ragaan kun. Hanga kaleessaatti qofa namootni 967 ammoo gara malee dhibamaa jiru jedha. Kaleessa qofa namootni 22 lubbuu dhabuu isaanis akkasuma ragaan kun ni agarsiisa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.